كذب واقعيو كسيتي توكيتشا المسام كنو متبيا لفا جالته تولا لكن ما جالته نجرو الدنيا كنا كيسا يوغتي ويارغت ملي واملي لبا كاينم ني نما جالته غرو واغني سي جالته هاليلويا غتي ملي واغني ني سيومه سي جالته اساكا دفت يادن انيو تسيومه انيو تنومه اني نومه غرو اكا وايسا يادن نو بربادا اني مو يسوع كريستوس كنا فرج أرجعتن كنا واقع كسينا من تنسيتنا يسوع كريستوس فاين جرا يسوع كريستوس كران جرا يسوع كريستوس جرين جرا بكونا برا تجرا برا تجرا ركما سيتما فجين كسنة بفماتا جرين كسنة بفماتا نجان كسنة رحماتا إني نجا كنو واقع يودا إني مكان سامو يسوع كريستوس جرا أرمان دورين بيك واقع جرو مكاسا إن بيك مكاسا سنتيمورم ده واقع غراچا غرا غربا دوغما سيمسيتنا انم يسوع جنا مقانسا هاليلويا يسوع كريستوس كن فيسا برابرات فيسا الدنيا كنا هندوات كنا نندي كنا دغا هندوتو دوغما سيتنا يسوع كريستوس نكسينا منتن اكا ججباتن حجتنا كمل كوفتن جيرنيا كيسن تكبلي سباتن هدارا ركينرا كوبرا وانجوبي يلا فارا أرفيد وارا أكاسم بيلي سبعة نسيتنا وجوا سيتنا جيرين يلا فكنا راتنا كتاجرا تون الناس ورا وجينا بدني ركّت تون الناس وجين سني ملكاو دي ركّت تون الناس Anis bukun nasa di lakum sadik demerta kaseda. Bal bal dora gadda bal bal narrukuta. Namni sa gale ko na gebal bal yana bal. Anis garamana sa tollalita. Isa wajlis mandi pinanta. Inni sana wajli nyata jira. Dega magala ko to binan mo siya kan jitan dum dikesa. Tinna bi guddan namonni beka namonni wallalan. Harra yesus bal bal ke dora dega garamana ke litu barbada. Yesusin akka dubratu. Yesusin akka garamana ke tisensisto. Yesusin faisan buka gorate kabratu amiche sidarsila. Akka sala wankele yohannis ratu. Waaqayyo tokkicha ilma isaa jaalladutti biyya lafaa filatee jira. Kunimmoo isatti kana mana jireenya bara baraa qabaatu malee abaduu mitiidha. Yesuusitti yoo amante hin baddatu hin taane gara badiisaa deemtatu hin taane jireenya bara baraa qabaatta. Jireenya bara baraa akka qabaattuuf Yesuusitti akka amantu si waamna. Jireenya bara baraa akka qabaattuu fi jireenya bara baraa kan akka qabaattu fayyina lubbuu kee akka argattuuf Yesuus Kiristoosin akka fudhattuuf har'a waamicha siidaasin obboleessa obboleettii koo. Abboota godhagaa kan jirtan kottaa Yesuusin kan dureessin. Maqaa Yesuusin dhageessanitti yoo achirraa nagaati isin sosiisu karaa fuulduraa. Amma dhaggeeffadhaa dhugumaanii namni maqaa Waaqayyoo waammatiin oolaadha. Badiisa isinitti dhufu jalaa maaliin oolu barbaaddu isin? Hamaa isinitti dhufu jalaa maaliin oolu barbaaddu isin? Maqaa Waaqayyoo maqaa Waaqayyooti. Fayyinaaf kan nuuf kenname maqaa Waaqayyooti. Kanaaf amma sarta akkasii waan amantaniif lubbuu keessan badiisa jala akka baafattaniif waamicha isinii dabarsina. Shaalom nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ani si waaqessa bara jireenya koo bu'aa sirraa argate gammachuu lubbuun koo. Ani si waaqessa bara jireenya koo bu'aa sirraa argate. Boqonnaa 37 lakkoofsa 11 nandubbisa akkas jedha.
ergasii anatti dubbate yaa mucaa namaa lafeen kun mana Israa'el yaa mucaa namaa lafeen kun guutummaan mana Israa'el kunoo isaan lafeen keenya gogeera abdiin keenya citeera nus raawwannee banneerra hin jedhu kanaaf ati isaanitti raajii dubbadhu Waaqayyo Gooftaan yaa saba koo kunoo Waaqayyo Gooftaan kunoo ani awwaala keessan nan bana isa keessaas isin nan baasa biyya Israa'elittis deebisee isin nan galcha Ameen. isin yaa saba koo ani awwaala keessan bane isa keessaa yommuun isin baasu ana Waaqayyo akkan ta'e isin hin beektu. Ameen. Been kadhanna. Amantii yoo qabaattan amma ija meeqa hedha beektu? Amma ija sanaaficha amma ija maalii? Sanaaficha. Humna amma sanaatuu qabaattaniidha. Mata dhukkubbiidhaaf hin dhiphattan. Hojii dhabinsaaf hin dhiphattan. Waaqayyo warra kaaniif taatu jedhamoo warra kaan kadhattu isiniin jedhe. Biyya naana duugaa jirtu duubana kana kan jirtan warra kaaniif an ta'a kan jettan mee harka raasaa warra kaaniif nan taa'edha. Warra kaaniifuu nan taa'edha. Kota garan jabaatee ati kota gara kan. Kota feeshaan kuutee sanii godhadhaa fudhadhaa Yesuus Kiristoos. Kata kota. Kota gooftaan sindaala. Gooftaan sindaala sabni kun sindaala kota sindaala. Kota gara jireenyaa. Kota. Gooftaan malee jireenyi jiru karaa isa duwwaadha. Kota. Lafa karaa kennaaf. Karaa walii kennaaf. Haa dhufan. Karaa kennaaf. Karaa kennaaf haa dhufan. Karaa banaaf. Karaa banaaf. Karaa banaaf haa dhufan. Karaa banaaf haa dhufan. Gooftaan isin jaallata kottaa. Kottaa. Warri dubartii deemtanis kottaa. Kottaa lafaa. Kottaa gooftaan isin waamaa jira kottaa. Meeshaa lubbuu keessatti godhadhaa fudhadhaa. Inni jireenya. Karaa dhugaadha kottaa. Kottaa. Warra baay'ee namadne. Warra gooftaan fudhanne. Warra takkaa waan shaannanne meeshaa lubbuu keessanii godhattanii warra Yesuusin hin fudhanne Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti hunduma keessaniif haa ta'u hordoftoota yuutuubii Qaroo Miidiyaa nutis jala bultii ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 sababeeffachuudhaan waldaa qulqulluu Hoolicha Waaqayyoo godina Shawaa Lixaa Damee Amboo wajjin ta'uudhaan sagantaa affeerraa rakkattoota daandiirra jiran dargaggoota ijoollee daandiirra jiran deeggarsa taasifamee yeroo isin biraan geenyu ta'a aga xumura qophii keenyaatiin wajjin tura. Odaa dhaloota isa dhiige keenyaan diinummaa isa dhiige. Odaa dhaloota isa dhiige keenyaan diinummaa isa dhiige. Mo'eera waaqaaf lafarraati yeroon kun yeroo faarfannaati. Mo'eera waaqaaf lafarraati yeroon kun yeroo galataati. Ka'aan faarfannaa galataanii kan mo'ichaati barreekuuni. Ka'aan faarfannaa galataanii kan mo'ichaati barreekuuni. Karaan jireenyaa banameera mootummaan du'aa mo'ameere.
karaan jireenyaa banameera mootummaan du'aa mo'ameera. Ka'aan faarfannaa guddaadha waan ta'eef kanaaf suubaamne jechuudha. Keessumaa maayinni boor jireenya keessan kana Waaqayyo jijjiiruu danda'a. Jireenya keessan irraa kun meebii har'a iddoo amma teessan kanatti naftan waggaan keessan amma itti jettan naruu kana ragaa tokkicha siree battu ni qaatu nyana keessan chigira lu sirriitti na dhaggeeffadha. Akkuma keessan barandaanuma bulaa ture ba'aa baachaa ture waan garaagaraa hojjechaa ture hiriyoota keessan waan biraa isinitti himuun barbaannu amantii keessan jijjiirradhaa hin jennu kana godhaa isiniin hin jennu wal deeggarree garuu bor iddoo akka amma jettani kana akkasiin kaatan barbaanna. Dudugaa itu miti. Jirenya kana kaya bau barbaadu mau barbaadan. Bor guddatanii jiri nama biraaf ta'uu barbaadu mau barbaadan. Nullee kana barbaadna jechuudha. Isin keessaa nam tokko yoo guddate, nam tokko isin keessaa yoo jijjiirame, nam tokko isin keessaa yoo waan haaraan ta'eef. Dhuguma dubbachuufi isin keessaa nam tokko guddatee bor yoo jireenyi isaa jijjiirame gammachuu keenyadha. Sababi isaa maaliifi afaan tokko dubbanna, aadaa tokko qabna, lammii tokkodha, qomoo tokkodha, obbolaadha nuti. Godaatu tu walitti dhufne dhaggeeffadhaa hundi keessanii godaatu tu nutti dhuftani waliin beeknu jechuudha qaban miti yoo walitti dhufannaa yoo sirriitti lollaa yoo loltu waan garaagaraa wal baruun keenya waan sirrii wal baruun keenya nuni yeroo jalqabaa faawundeeshinii hojii yeroo jalqabaa jirra keessumaa hojii maalii hojjenna hojii gargaarsaa hojjenna. Hojii gargaarsaa kana karoorri immoo kan akka keessanii wajjiniin hojjenna. Sababi isaa maaliifi yoo waliin gargaarre si yoo humna keessanii nu gargaartanii nun immoo waan qabnu yoo isin gargaarre. Yeroo ani kun jedhu ayyaana qofaan maaliif isin akka barbaanne kanaaf isin nu barbaanne. Dhiibbaa biraa isin irraa ga'uu barbaadu waan kamiyyuu waan isin barbaanne irratti qabu. Faayidaa addaa isin argannu si hin qabnu. Birrii kudhan nu buufatta qabdu jira. Jiru miti. Kumaa waan nu buufattanii jiru waan nu beekattanii jiru. Garuu waan nu barbaannu maayinni jireenya kana kota warri nyaati kota keessumaa jireenya kana keessatti jijjiirama keessan barbaanna sammuun keessan akka jijjiiramu barbaanna yaadi keessan akka jijjiiramu barbaanna hojjettanii umayyuu amma baay'een keenya hojii garagaraa hojjechuu dandeessu hojii argachuu dandeessu jijjiiramuu dandeessu warri kaan sujaaraatti bittu warri kaan waan garagaraatti bittu nyaata illee isinii dandeenye akka dhagahu buluu dandeessu argachuu dandeessu. Nunu kana booda warra dhaabannu hundi keenya maqaa isaanii hundumaa isinitti himuu hin dandeenye. Garuu namni muraasa isin dubbisna. Boodatti dubartuu wal barraa yeroo haalli mija'u ji'aan haa ta'u, torbeedhaan haa ta'u, guyyaadhaan dura ta'u ifa danda'amuun isin deeggaruu barbaada. Kun immoo isinii gaarii moo gaarii miti? Kanaaf keessumaa nun dhaabbata reefu hojii kana jalqabaa jirrudha. Magaalaa kana keessatti akka cabaa ta'e guyyaa irraa isinii wajjin wal arginee ifa kanaan ayyaana kana dabarsuu yaannee akkuma kana akka kana waan argannee waan guddaa isinii gochuun nu mijanne akkuma keessan obboloota asitti argitan kun hundumti isaanii jechuudha. Hundumti isaanii kun kiisa jedhanii tokko birrii 1,000 ni kaan birrii 2,000 ni tokko birrii 500 200 akkasumatti walitti fidee biddeen kun waan tumta asitti mul'ate kun hundumtu isinii dhiyaate sadarkaa kanarra geenyee jechuudha. Kanaaf fuulduratti bal'inaan hin hojjenna. Bal'inaan isin waamna wajjinii wantoota jijjiiramuu qabu wantoota sirrachuu qabu si wajjiniin hin sirreessina hin hojjenna. Waan addaa waan isin waamnu waan hin qabne fuulduratti bal'inaan waan hojjennu maqaa keessan hin galmeessine. Fedhi qabeeyyii taatanii maqaa keessan maaliif galmeessina? Takkataa taa'ee isinii wajjiniin deeggarsa waan isinii goonu isin deeggarsa. Akkuma keenya baadiyyaadhaa dhuftanii dhugaa haalli nu hojjetee hojii yoo arganne hojii jijjiiramnee baay'ee keenya ijoollee baadiyyaadhaatti argitan hundi isaanii akkuma keessa inni kaan barandaa bulee mana nama hedduu galee fuulduratti yeroo biraa dhugaa isinii baana jechuun wantoota qe'ee dabalu isinitti himna nama hundumtuu namni lafaa ka'ee sadarkaarra irra jiru ga'ee jira hin jiru. Gaafa dhalattan guddatan dhalattanii guyyaa lama har'a guyyaan borii fi harriyyuu tokko miti. Umriin keessa namuu dabalaa deemu guddachaan deemtu jijjiiramaan deemtu akkuma kana immoo dulloomayyuu deemuu hin danda'amu. Jijjiirama kana keessatti keessumaa jijjiirama jireenya namaarra jiru kana keessatti har'a araada kamirraa bilisa akkas hin taatan hin barbaanna. Waan hojjettan akkaataatti walitti qabattan illee waan isin deeggaruu qabu illee isin deeggarra hojiitti illee akka galtan isin deeggaruu hin dandeenya fuulduratti haala mijeeffannee baajata mijeeffannee akkaataatti walitti dhuftanii hojjettan iddoo bultan illee rakkattan qaama mootummaa gaafannee yeroo qabna waan ta'eef isaan wajjin illee taane akkaataatti ijoollee bakka illee isin mijeessuu hin barbaanna.
huccuullee wantoota sirrakkisu lafuma kana jirra kan godhannu wantoota jalqabaa jirra dhuftanii wantoota sirrakkisu illee nu gaafachuu hin dandeessu waan dandeessu kanaaf gama keenya wanti jiru bal'inaa kana margaatti si dabarsaa yaadatti immoo dhaggeeffadha buna dhugdu har'a ayyaana isiniif harri ayyaana miti isinitti toleera itti harka reebaa margitani wanta sitti godhamaa jiru wanta guddaa yoo ta'uu baate hojii guddaa qeessitanii ilaaluu dandeessu garuu fuuldurri isaa kaayyoon isaa maalii akka ta'e gabaabumatti isinitti meera waan ta'eef hojii gara fuulduratti waliin hojjennu waan jiruuf hojii gaariidha bifa kanaatiin akka itti deemuu qabnudha waan asitti dhaabbatu miti isa kanaaf har'uma kana isinii goonee waan boru yookiin gaafa footoon isin kaafamu yookiin waan garaagaraa godhamu akka gabaasa biraatti ilaaluu isin irra jiraatu jechuudha. Siyaasa biraan inni kun wal deeggaruudha wal bira dhaabachuu waan qabaannuu fi bifa kanaatiin waan qabnu wal bira dhaabachuu qabna waan jedhu ofii isaaniis oomaniif akka nyaataniif namoonni as jiran kun akkuma asitti argitan kana dargaggootadha. Dargaggeessa akka keenya deeggaruu qabna ijoollota boodarra jiran deeggaruu qabna waan jedhu jaarama kan dhufee malee waan na biraaf miti jechuudha. Kanaaf sammuu keessan keessatti ilaalcha akkanaa qabaattanii gara fuulduraatti wal deeggaruu qabna wal kaasuu qabna wal guddisuu qabna waliif ta'uu qabnaadha malee kaayyoo biraa qabaatanii miti jechuudha. Kanaaf gaafa fakkeenyaaf daandiitti wal arginu ayii kun hin beela'ennee dhiituunnee wal bira darbuuni maaloo daabboo amma fakkeenyaaf ijoollota baay'ee jiru daabboo naa bitiir tarii kiisii koo jiraachuu danda'a dhiisuu danda'a. Kanaaf bifa kanaatiin garuu bifa qindaa'aa ta'eetiin maqaa yoo galmeessineera ta'e namoonni kun deeggarsa barbaadu qaama laallatullee qaama fakkeenyaaf nama deeggaruudhaaf karaa barbaachuu danda'u. Kanaaf maqaa galmeessuun keenya waan biraadhaaf otoo hin ta'in nama deeggaraman meerree namoota kamillee yoo jedhaman kun namoonni kun deeggaramuu barbaadu waan ta'eef maaliin bira dhaabbatta inneerree namoota kana bifa kanaatiin akka isaan deeggaraman illee haala mijeessuu danda'uudhaaf malee waan biraa miti. Isa kanaaf bifa kanaan ilaaltanis yaada poozitiivii ta'e wal deeggaruu dandeenya gara fuulduraatti yaada kana yaada guddaa godhatanii sammuu keessanitti fudhachuu qabdu malee yaada xiqqoo wayii har'a godhamee boru dhiifamuu wayiitti ilaaluun hin barbaachisu yookiin siyaasa yookiin amantaa yookiin waan biraa akkuma inni jedhu gochuudhaan miti garuu obboleessa bira dhaabachuu qaba waan ta'eef nama ammataanitti nama akka keenyaa bira dhaabachuu qabna. Uffannaa gaarii yoo uffadhe uffata amma koon uffanne tokko tariitii uffata lama hin qabaadhe isa tokkoof tokko kennee biddeen har'a misaa nyaadhe yeroo ta'e yookiin ciree qorsii nyaadhe yeroo ta'e laaqana immoo ati nyaattee akka laaqana sana bira darbuuf bifa kanaatti wal cina dhaabachuu qabna waan jedhamuuf malee bifa biraa siyaasa biraa amantaa biraa waan biraa miti. Namni kamiyyuu iddoo kufee ka'uu qaba akka rakkatitti hafuun qabu bifa kanaan akka namummaatti wal deeggaruu qabna waan jedhamuuf jechuudha. Isa kanaaf sinis yaada kanaan akkasiin fudhattan nana mana namoota as jiran kana waaqayyo isaan haa eebbisu waan asitti qophaa'aa jiru bunnis danfaa jira tasgabbooftanii iddoo biraas deemuu dandeessu. Kanaaf sagantaa keessan yeroo keessan kennitanii as taa'uun keessan waan guddaadha gara fuulduraattis abdiidhaan tasgabbooftanii akkasittiin akka nu hirmaattanillee bakka buufata keenyaa kan bakka walitti qabama keenyaa kana bartaniitti waan ta'eef akkuma iyyuu ni jedhe wantoota akkana akka nu deeggartan barbaannettanii yoo nu dubbistan sin deeggaruudhaaf waan qabnu wal deeggaruudha malee nuyi nurraa hafee lakki guutuudha waan hundumaan ga'oota jennee miti jechuudha. Namni gaafa nama deeggaru waan xiqqaa qaburraa nama deeggare taanaan waan guddaa namaa kennuu hin danda'u. Waan xiqqoo yoo namaa kennite waan guddaa namaa kennuu dandeessa. Kanaaf homaa otoo hin qabaatiin yoo namoota waa gooneera ta'e borummoo waan guddaa irra gaafa qaqqabne waan guddaa namaaf gochuu dandeenya waan jedhu sammuu keenya keessa waan jiruuf bifa kanaatiin ilaaluu akka dandeessan sinii jechuun barbaada. Kanaaf kaleessa kana waadaa galteettaayu kana siniin godha kana siin godha jetteettaayu kana fidi kaameerere jechuu dandeessa. Haadha kanuu bifa kamiin hubachiisuni bifa amma siniin jedheen waan xiqqaa of harkaa qabnu walii goone waan guddaa namni waan xiqqaa namaa godhe boruu iddoo guddaa akka ga'u beekamaadha waan jedhu. Bifa kanaan nu hubachuu dandeessu. Tasgabbooftanii haala kanaan hirmaannaa keenya hirmaachuun keessan baay'ee galatooma eebbifama baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabanya isa kanaaf xumureera gama kootiin galatooma. Nagaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geesse tole maaltu sitti dhaga'ama deeggarsa har'a affeerraa har'aa kanaan wal qabatee maaltu sitti dhaga'ama yeroo kaan akkamitti dabarsitu ture har'a immoo akkamittiin dabarsaa jirtu? Yeroo kaan illee bakkee irratti dabarsina har'a sin dabarsinu. Tole waldaan qulqulluu walicha waaqayyoo addunyaa dargaggoota akka kee fi kanneen namoota gargaarsa barbaadaniif gargaarsa gochaa jirti. Namoota kan biraa gargaaramuun irra jirullee dhaamsa akkamii qabda? Isaanis illee waamne akka nu faana gargaaraman gochuu dandeenya. Tole waaqayyo si haa eebbisu. Kutaa meeqa baratta?
Maal ta'uu barbaadda fuulduratti? Barattee maal ta'uu barbaadda? Daldalaa ta'uu barbaadda moo biyya bulchuu barbaadda moo doktora ta'uu barbaadda moo injiinara ta'uu barbaadda moo kaayyoon kee maal ta'u? Kaayyoon koo daldala. Daldala? Tolee Waaqayyo si haa gargaaru hin taata. Eenyu siin jenna? Misgaanaa. Misgaanaa baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geesse. Baga walumaan. Tolee ayyaana kana yeroo baay'ee dabarsiteetta. Ayyaanota garaagaraas baay'ee isaa dabarsiteetta kan kana fakkaatan haala kamiin dabarsaa turtan hiriyoota keessa wajjiniin? Barandaatti dabarsaa turre goodaatti. Goodaa irratti dabarsaa turtani? Akka kanatti namni isin waamee isin affeere jira ture? Har'a isin affeerraa kan argattanii ijoollee keessan ijoollee hiriyoota kee wajjiniin akka kanatti gaafa dabarsitan maaltu isinitti dhaga'ama ture? Gammachuutu isinitti dhaga'ama? Tole Misgaanaa barataa kutaa meeqaati? Kutaa afuriiti. Kutaa afur barattaa? Tole gaafa barattee barnoota kee xumurtu maal ta'uu barbaadda? Mootummaan ta'uu barbaada. Mootummaa ta'uu barbaadda? Hin danda'ama waan ta'eef. Adisu baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geesse. Bara wajjumaan gee. Tole Adisu ayyaanota kanaa fi kanneen kana fakkaatan yeroo baay'ee dabarsaa turtan haala kamiin dabarsaa turtan? Haala rakkinaan dabarsaa turre halmatti rakkachaa waan bullee waan adda addaa kan namni nyaachaa dabarsaa turre amma ammaagin akkatti namni affeeree jiru. Waanuma namoonni isiniif laatan nyaattanii hiriyoota keessa wajjin dabarsaa turtan. Har'a akkamiin dabarsaa jirtu? Har'a immoo gammachuu guddaan dabarsaa. Tole barataa kutaa meeqaadha? Kutaa afuriiti. Barataa kutaa afuriidha. Barattee barnoota kee gaafa xumurtu maal ta'uu barbaadda? Injiinara ta'uu barbaada. Injiinara ta'uu barbaadda. Waaqayyo si haa gargaaru jabaadhu baradhu. Tole maqaan kee eenyu siin jennu? Xinnoo. Xinnoo. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geesse. Baga walumaan gee. Tole Xinnoo ayyaanota kana fakkaatan kanneen biroo dabarsaa turteetta hiriyoota kee wajjiniin akkamiin dabarsaa turtan? Goodaatuun bulluu waanuma bullee babaafannee yaadna makiinaa baabachaa buskuutii baatee. Tole har'a waldaan qulqulluu holicha Waaqayyoo yeroo akka kanatti isin affeeru maaltu isinitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa. Tole Xinnoon barataa kutaa meeqadha? Kutaa afuriiti. Barataa kutaa afuriiti. Barnoota isaa gaafa xumuru Xinnoon maal ta'uu barbaada? Shufeera. Shufeera. Waaqayyo si haa gargaaru. Maqaan keessan eenyu isiniin jedhu? Sorsee. Aadde Sorsee. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geessan. Tole ayyaanota kanaaf kan fakkaatan baay'ee isaanii dabarsaa turtaniitu akkamiin ayyaanota kana dabarsaa turtan kana dura? Akka kanatti waldaan qulqulluu holicha Waaqayyoo gargaarsa yeroo isiniif taasisu affeerraa guyyaa har'aa kanaan akkamitti laata? Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee lama qabdu barataa jiru? Tole waldaan qulqulluu holicha Waaqayyoo barnoota isaanii irratti illee akka deeggaran waadaa isiniif galu Waaqayyoo isin haa eebbisu. Tole maqaa keessanirraa kaan wayini jedhama. Maqaan koo Taaddasaa Baqqaanaa jedhama. Tole Taaddasaa baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geesse. Tole har'a sagantaa addaa qabdu hojii kana hojjechuudhaaf wanti isin kakaase maaltu jira? Hojii kana hojjechuudhaaf kaayyoo kamti waldaa keenya hojii kana hojjechuu irratti xiyyeeffannoo waan qabuu fi bu'uurarraa ka'umsumarraa kaasee hojii warreen harka qalleeyyii waan qabnu kana deeggaruudhaaf kaayyoo hojii isaa waan ta'eef har'a kana tokko jennee akka jalqabnuuf kaka'umsa guddaan uumee ayyaana kana sababeeffachuudhaan namoota gara 40 ol kan ta'anii har'a nyaachisa laaqanaa goonee jirra. Kanaaf baay'ee itti gammannaa namoonni nyaachisa kana fudhatan illee baay'ee akka itti gammadanidha. Kana hojjechuudhaaf immoo kan nu kakaase namoonni baay'een amantoonni kanarratti waldaan hedduu xiyyeeffannoo hin qabani. Kanaaf guyyaa ayyaanaa kanarratti qofa otoo hin ta'in yeroo marayyuu nyaachisa akka kanaa kana gochuudhaaf qophii qabna akka ka'umsa akka kanaatu Tole hojii kana hojjechuudhaaf baajata akka nama barbaachisu beekamaadha. Baajata hojii kanaaf barbaachisu eessarraa argattu? Baajata hojii kanaaf barbaachisu dhaabbanni nu deeggare kamillee hin jiru. Kanaaf kan nu deeggaree yoo jiraate amantoota keenya walitti qabnee namoota as jiran kana hiriyoota keenya faana walitti qabuudhaani ofuma keenya walitti buusuudhaan hojii kana hojjechuudhaaf carraa kanaan immoo eebba guddaa eebba isa waaqarraa waliin hirmaachuudhaaf akkuma waldaa keenyaatti kaka'umsa keenyaan kan ta'e waan ta'eef
baajanni biraa hin jiru baajanni keenya nuuma mataa keenya. Tole namoota har'a isin deeggartan kun ijoollee karaarra turanidha. Hojii kana har'uma qofaa jalqabdanii kan dhiistan ta'amoo ijoollee kana barnoota barbaachisaa waan baay'eetu isaan barbaachisa waan ta'eef isaan kana fuulduratti itti fuftanii deeggaruudhaaf kaayyoo fi karoora isin qabdan maal fakkaata? Akkuma dura isin kaasuu yaale daa'imman kun baay'ee isaanii daa'imoota karaarra kan jiraatan baay'inaan gara naannoo Mannaaraa kana kan jiraatanidha. Jireenyi isaaniillee jireenya karaarraati. Ganaa barnoota illee kan baratan jechuudha. Kaan kutaa 4, kutaa 3, kutaa 5 gadi kan jiran jechuudha baay'inaani. Isaan kuni warra maatii isaan irraa ba'anii daandiirra jiraatan waan ta'aniif nummoo hojii kana irratti hojjechuuf waan xiyyeeffannoo qabnuuf keessumaa akkuma hojii kana hojjenneen amma maqaa isaanii galmeeffannee jirra lakkoofsa bilbilaa isaanii keessaa qabannee jirra. Yoo xiqqaate yeroo dhiyootti namoota 1, 2, 3dhaaf carraa hojii bannee akka isaan hojjechaa danda'anii baratan gochuudhaaf kaayyoo qabna. Tole kallattiidhaan yuutuubii keenyarraa namoonni isin hordofaa jiru akka addunyaatti namoota isin hordofaa jiran kanarraa wanti dhaamsi isin isaan biraan ga'uu barbaadan maaltu jira? Dhaamsi isaan dhaamu yeroo ayyaana namoonni baay'ee isaanii tarii kaka'umsa kanaa qabaachuu danda'u. Namoonni garuu walitti dhufanii qindaa'anii 1, 2, 3 yoo ta'an namoota kan biroos guyyaa ayyaanaatti harka namaa kajeellatan gammachiisanii oolchuu danda'u waan ta'eef akkaatuma kanaan lafa jiranitti bakka jiranitti qindaa'anii garee uumanii 2, 3, 5 ta'anii nama 5, 6 yoo nyaachisan ofii isaanii qofa ayyaana hirmaachuu qofa otoo hin ta'in ofumaan walumaan ta'anii naannoo isaaniitti namoota harka qalleeyyii yoo deeggaranii gammachuu guddaa Waaqayyo biratti isin argatu. Isaanitti illee jireenyuma isaanii keessatti illee gammachuun isaanitti uumama waan ta'eef isaaniif dhaamsa akka kanaa dhaamu. Tole Taaddee Waaqayyo si haa eebbisu ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii. Maqaa keessanirraa kaanu eenyu isin hin jedhu? Tole Misgaanaa guyyaarraa affeerraa addaa namoota karaa irratti rakkatan ijoollota namoota garaagaraa deeggaraa turtaniittu maaltu hojii kana akka hojjettaniif isin kakaase? Inni guddaa kaayyoon waldaa kanaayyuu hiyyeessota gargaaruu fi dargaggoota barsiisuu fi bakka wangeelli hin geenye geessisuudha. Isa keessaa garuu kaayyoo qabanne kaayyoo waldaa kana keessaa kaayyoon qabanne garuu har'a akka carraa ta'e namoota karaarra jiran namoota harka qalleeyyii waa bitachuu hin dandeenye waa nyaachuu hin dandeenye yeroon harka qalleeyyii ayyaanaan namoota qabeenya qabaniif yeroo isaaniif gammachuu ta'u warra hiyyeessotaaf immoo gadda waan ta'uuf walitti qabne akka isaan boqotan sammuun isaanii akka haara'u nyaatallee akka argataniif kanaan walitti qabne akka isaan nyaatan goone jechuudha. Tole hojii kana hojjechuuf baajata akka barbaachisu beekamaadha. Baajata hojii kanaaf barbaachisu eessarraa argattu? Baajata gaa akka jalqaba waldaa kanaatti baajanni karaa biraa argamu hin jiru. Asuma obbolootuma wajjin jalqabne kaayyoon macaafa qulqulluu keenyas waan qabdan irraatii godhaa jedha waan ta'eef waluma waan qabnu irraa finnee akka isaan eeboo ba'anii fi beeluu ba'an goone waluma walii keenyaa sheerii goone jechuudha. Kun jalqaba keenya yoo ta'e iyyuu guyyaa ayyaanaa qofa miti kan hiyyeessa kana gargaarus nyaachisuu obaasuu dandeenya jechuudha. Iddootti amma fakkeenyaaf nama gargaaruudhaaf wanti gosa lama jira gargaarsa nama humna qabaatee beekumsa qabaatee dandeettii qabaatee kan ittiin socho'uu dhabe waa binnee itti laannee gara fuulduraatti akka inni socho'uuf danda'e akka inni keessaa bahu gochuudha. Inni biraa immoo gargaarsa inni karaa biraa kan socho'uu hin dandeenye harkisaas ijisaas hojjechuu kan hin dandeenye immoo yeroodha yerootti gargaaramuu barbaada. Kanaafiyyuu baajata ofuma keenya irraatii kan qabnu irraa murreetu baajata sana gargaarsa goone jechuudha. Tole har'a qofaa ijoollee kana gargaartanii dhiisu immoo ijoolleen kun kaan isaanii barnoota kutanii kan jiran jiru waan ta'eef barnoota isaanii akka isaan hordofaniif wanti isin isaan deeggaruuf karoora qabattan fuulduratti maaltu jira? Akkasumas immoo namoota baay'eetu karaa yuutuubii keenya isin hordofa waan ta'eef namoonni isin bukkee akka dhaabbataniif dhaamsi isin qabdan maal fakkaata? Kuni as ga'een dhaabbatu itti fufa. Akkamitti itti fufa? Namoota daftara biirii peennaa bitachuu hin dandeenye. Akka itti fufee barumsa saaddan kun akka inni baratu daara dhaba yoo ta'e daara akka bitamuu fi kophee dhaba yoo ta'e kophee akka bitamuu fi yaada haamilee dhaba yoo ta'e mana kiraallee ittiin kanfalachuu hin dandeenye yoo jiraate mana kiraa sanallee akka kanfalamuu fi fuulduratti jajjabina gorsa inni humna qabu immoo akkamitti baajata itti kenninee akka inni kopheellee xaragee waa buusuu danda'u handaaqqoollee horsiisee waa gochuu danda'u fuulduratti goonee akka inni danda'u goosifnee barumsa akka itti fufee baratu goona jechuudha. Tolee Waaqayyo si haa eebbisu ayyaana gaarii. Tolee maqaa keessanirraa kaanuu eenyu isiniin jennu? Maqaan koo Arraabsaa Addunyaan jedhama. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geessan. Amiin baga walumaan deemu. Akkuma har'a argaa turre asitti namoota baay'ee deeggaraa turtanii ijoollee karaarraa waamtanii nyaachisaa turtanii
hojii gaarii kana hojjechuudhaaf wanti isin kakaase maalidha? Hojii kana hojjechuuf kan nu kakaase Orma Waaqayyooti. Waggaa dheeraadhaan dura Waaqayyoon kadhachaa turre, obbolooti keenya hedduu walii wajjiniin mari'achaa turre. Bara kana immoo mul'ata kana lafa buusnee hojii qabuutti geenyeerra jechuudha. Okay, tolee hojiin kun akkuma beekamu hojii baajata guddaa gaafatudha. Baajata hojii kana ittiin hojjettan eessarraa argattu? Baajataan kan wal qabatu mul'ata isaatu caala inni amannaa baajati isaa mul'anni jiraannaan mul'ata dhanni caalu mul'anni isaa dhufnaan baajanni isaa amma kanatti waan ulfaataa miti. Guutumaan guututti waa'ee dhaabbata kanaa fi haala baajata isaallee waan tokko tokko kaasuu nan barbaada. Dhaabbata kuni dhaabbata waldaa kiristaanaati. Waldaa kiristaana qulqulloonicha Waaqayyoo jedhama. Inni kun yeroo jalqabaatiif magaalaa kana keessatti hojii jalqabee jira. Hojii inni hojjetu hojii gurguddoo sadiidha. Hojii gurguddoo kana sadii keessaa isa tokkodha kan jalqabne jechuudha. Hojiin ijoon Great Commissionidha. Wangeela nama hundumaatti deemee dhugaa bahuudha waa'ee Kiristoos dubbachuudha waa'ee Kiristoos lubootatti himuudha waa'ee Kiristoos nama hidhachiisuudha jechuudha. Hubachiisuudha waa'ee Kiristoos lallabuudha jechuudha. Inni lammaffaan namoota humna hin qabne namoota fira hin qabne deeggarsa hin qabne akka kana akka namoota irraa wajjiniin dabarsine Waaqayyo carraa kana nuu kennee dhaloota keenya daandiirra taa'aa turan istiriitiin jiranii warra jedhamanii rakkatoota haadhaaf abbaa kan hin qabne kana gargaaruudhaaf isa ijoo kan inni hundaa'edha. Inni sadaffaan sagantaa Kiristoosii lafa garagaraatti deemne hojjechuudha. Isas mootummaa Waaqayyo babal'isuudha. Guyyaa har'aa kana keessumaa rakkatoota kan barandaatti gataman mannaara jala kan jiran haadhaaf abbaa kan hin qabne kan wajjin dabarsine kun immoo hundumti keenya keessa turre hiriyoonni keenya obboloonni keenya wajjin hojii kana hojjennu jireenya kana keessa turre Waaqayyo jireenya kana keessaa waan nu fide immoo waan qabnu waan arganne sana waan hojjennee argannurra walitti qabne namoota kana oolchuutti dhufne baajataa wal qabatu baajata biraa hin qabnu garuu mul'ata isaa qabna. Waaqayyo mul'ata kana nu jalqabsiise immoo waan hundumaa akka nu deeggaru abdii qabna. Egaa amma hojjenneef mana keenyaa kiisii keenya hojiima keenyarraa hir'ifnee ayyaanarraa isa godhannu hundumarraa hir'ifnee hojii kana fudhatanne. Tolee guddaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Itti fufinsaan ijoollee kana deeggaruudhaaf amma ijoolleen as jiran kuni kanneen gargaarsa adda addaa isaan barbaachisu barnoota isaan irratti kan gargaarsi isaan barbaachisu baay'ee jira. Waan baay'eedhaan isaan deeggaruu barbaachisa. Namoota akkasii kana deeggaruuf karoorri isin gara fuulduraatti qabdan maal fakkaata? Karoora gara fuulduraatti qabnu namoota kana walitti qabnee dharruma dhukkofaa wajjiniin hirmaannee wajjiniin qabannee nyaata wajjiniin hirmaannee baana osoo hin taane hamma dhumaatti ijoollee kana qabannee namoota kana duwwaa miti akka biyyaatti baanee hojjechuudhaaf qophii kana hunda xumurree jirra. Kana warra karaa irra ciisee jiru karaa irratti gatamee jiru kan sammuudhaan saayikoodhaan miidhame waan garaagaraan miidhamee waan itti deebi'uu dhabee waan nyaatu dhabee waan uffatu dhabee akkaataa itti baratu dhabee rakkatu kana waanuma qabnu hiriyooti keenya hunduu nu gargaaru inni yaannaa nu gargaaraa jiru namootuma kana walitti qindeessinee namoota keenya lammii keenya hundumaaf hin qaqqabne malee guyyaa tokkoon kan dhabnu. Tolee sagantaan keessan kun kallattiidhaan addunyaa maraa irratti daawwatamaa jira waan ta'eef namoonni addunyaa kanarra jiran hojii kana isin bira akka dhaabbataniif dhaamsi yookiin waamichi isin gochuu barbaadan yoo jiraate kallattumaan ergaa kana dabarfachuu dandeessu. Namoota addunyaarra jiran keessumaa qaroo miidiyaa yuutuubii namoota hedduun hin beeku hin hordofu sabskiraayib nu godhaa turan laayikii nu godhu baay'ee nu duukaa akka isaan hirmaachaa turan hin beekna hordoftoota hedduu qabna qaroo miidiyaa akkasuma feesbuuk peejii keenya sinjala laasaa kan garaagaraan jira istuudiyoo Elaaroon namoonni baay'een hin beeku peejii keenya isa kanarratti namoonni hedduun waan nu dabarsu waan nu hojjennu baay'ee hin hordofu peejii kan biraatiin ammallee hinnufna kan hojii isaa amma jalqabne kanaan peejii weebsaayitii haaraa hundeessinee jalqabnee yeroo gabaabaatti hinnufna laayiviidhaan illee qaqqabne jennee yaanna keessumaa achirratti namoota addunyaarra jiranii waan tokko dhaamsan dabarsuu barbaannu hojiin ijoon ammoo jalqabne kun hojii namni hunduu hojjechuu qabudha. Namni humni qabu hojjechuu kan qabudha. Dandeettii isaatiin namni deeggaruu kan qabudha. Barnootaan kan deeggaruu qabudha. Qabeenyaan deeggaruu kan qabudha. Kanaaf namni addunyaarra jiru dubbii kana kan dhaga'u hundumtu namoota kanaaf qaqqabuun nu cina dhaabatee deeggaruun isa dabtara hin qabneef dabtara bituu isa uffata hin qabneef uffata walitti qabuun jalqabnaa kallattiidhaan
labsinee hojii kana namoota hundumaa biraan geenye namoota kana qaqqabuudhaaf qophiirra jirra cina akka dhaabatan isaanii jechuu barbaada. Filee ayyaana gaarii isin jennaa eebbifama. Ayyaana gaarii. Du'aa isaatiin karaan banameera ta'eera karaan banameera hiiki argameera karaan banameera.